Osoon simbirroo ta'ee ijaareen fafannisaa yeroo rakkoo naa qabee ankaaliqa kiyyattan barrisaa yeroo rakkoo naa qabee namaarraa abdiin nabee atumaan na laali tokkicha kooyi. Rabbii waan namaaf kenne namarraa fudhata of duraa qofaa miti waan dabrees yaadata. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشيما هركفوني خبجمتوتا فجالتمتوتا أوردفتوتا كي يبقى رب جراتي سيسا كاناني سنجاي سنين جدا egabbalayan kiyya angafatti bagayo nagettani sinin jedha itti aansee yeroo garii bakka nashiida qalbii nama cabsu fuuldura irratti hidha jechuudha. Maaliif namni karaa tokkoon karaa hedduun madaa ofii kana ibsata. Akkasuma jedhee akkanaa beeytanillee abdii qabaanillee akkasumaaf sinin jedha. Hunda kennayyuu madaa keenya rabbi haa fayyisuu. Egabbalayan kiyya akkuma kanaan dura na jajjabeessaa turtanitti viidiyoo kiyya like share akkasuma yaada babbareedaa comment illee naa kenna. Akkasuma warroonni maatii hin ta'in maatii naa ta'a isiniin jedha. Wantoota babbareedaa alhamdulillah wanta naaf illee milkaa'e asin dura uffata aadaa irratti dubbadhe illee ture. Anillee yeroo sanitti jalqaba jechuudha. Uffanni kuni jechuudha. Ijoolleen kuni ka viidiyoo kana naa erganii Suudiidha jechuudha. Uffanni nama 8 achi naa gahee jira alhamdulillah. Warroonni carraa kana naa bantanii asiin bakka si gargaaruu qabnaa jettanillee galatooma. Ani immoo tiyyoo ajaja keessan hundaayyuu guutuuf meeshaa bituu ta'ee akkasuma uffatoota kanneen fi dhadhaa shiroo waan garaagaraa bitee erguuniif qophiidha. Waanuma ta'e hojjadhee jechuudha. Nama tahee daa'imman tiyya guddifadhee of danda'uuf obboleeyyan kiyya qophiidha isiniin jedha. Isinillee immoo tiyyoo obboleeyyan naaf dhukkubsattanii jechuudha. Wallaahi anaa jechuudha osoo ji'a lamaayyuu hin gootin opereeshinii ta'ee akkasuma lakkullee dahee mana kiyyanarraa diiganii alatti bahee waa hedduun na cinaa dhaabbattan galatooma isiniin jedhani waan tokko hojii ergadhee akkasuma kana keessa ba'uuf tattaafachuun anaa fi qaanii miti wallaahi ulfinna malee jechuudha. Ulfaadhaa warroonni isin bira gahellee jechuudha. Warroonni ajajachuu barbaadanillee obboleeyyan kiyya guyyoota muraasa keessatti warroonni Suudii jirtanii fi biyya biraa jirtanillee biyya keessa immoo silaa beekamaadha. Warri ala jirtanillee isinii dhufuu dandayaa uffata aadaas tahee akkuma dura isiniin jedhe jechuudha. Karaa boostatiin uffata qofatu deema. Karaa mootiyyuu jechuudha biraatiin immoo tiyyuu dhadhaan bachoon shiroon wanti garaagaraa isinii dhufuu dandahaa isiniin jedha. Isin immoo tiyyuu jechuudha waan itti hajamtan heloo jechuun. Mirga keessanii akkasumallee wanni haga obbolummaa jechuudha. Warroonni karaa kanaan gargaaramuu qabda jettanii na gargaartananillee immoo bifa biraatiin osoo hin taane akkanatti dalagee argachuu fedhaa isiniin jedha. Asumaan warroonni uffata kamuu jechuudha uffata aadaa kamiyyuu isinii erguu dandahaa isiniin jedha. Akkasuma uffatoota birallee shiita tahee wantoota garaagaraa wantoota amma maqaa dha'e kana namoonni barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 9 64 85 argachuu dandeettanii itti aansee immoo obboleeyyan kiyya marqa isin affeeraa marqillee hin ergamu. Marqillee warri barbaadaniin isiniin jedha. Marqa isinuu hin marqattan obboleeyyan tiyya nama haasee qattaniif malee isiniin jedha. Sagaleen baabaa kiyyaa yoo immoo tiyyuu isin jeeqee afooniin isiniin amma sagalee yeroo irratti qabu jechuu fedheeti obboleeyyan kiyya na jalaa waa dubbata. Innaa akkasii isiniin jedha obboleeyyan keenna oyite tana dura osoo inni asirra hin kaa'in waraaba jedhee tureyyuu garuu naaf hin mijanne yeroo san waraabuu natti hin tolle isiniin jedha. Obboleetti teenna hin beeytan hordoftoonni kiyyarra hedduun kaamilaa yeroo dheeraa wajjin turre jechuudha. Kaamilatu naa fide naa fiddee ammallee immoo akka tasaa tahee kalaas diddiigama manaa kanaaf obboleeyyan kiyya baay'inaan manni hedduun kushiinaan qabu kan kireeffatan. Anillee akkasuma gaafa sana gana ture jedhee hin galle garuu subhaanallah fedha rabbiitiin gana turre manni nu kireeffanne dee kushiinaa hin qabu alumatti hojjetatanii akkasumallee jechuudha eeleen kun irratti illee marqatuu hin dandahan jechuudha maashaallah. Achumaan innullee jechuudha an garuu isin dura irratti marqee waan beekuuf isin baay'ee sodaattee yoo itti cabsafaa jettee jechuudha.
irratti marqinaa jechuu jedhee isumarratti ta'e isin fidde kana marqinee isiniin jedha isinillee asumaan nu duuka laalaa nu duuka illee nyaadhaa yeroo hunda bara obboleeyyan kiyya wallaa akka fedhan namaa hin taatu jechuudha. Ani amma yeroo mana kiyya san keessa jirutti kushiinan tiyya tardaandii akkasitti eeggattee miti tuffataa ture. سبحان من رفع سبع سماوات قالوا ربنا كفر دلقا تانيسي تفتحات ورسان كيسا يوغن نباسي كينو علتنا مرق اجيسي علتنا دلقا اجيسي الحمد لله يرو غريهن كفر جتشولا تري ربي وانتي وانا كان دلقوف نعمات لنوتي ورسان وغرسيسو فاجدان يرو غري مالي في تولا توكو نمني غافا كيسا جروسون تاني غافا دابي بيكا جتشولا قناني كيسا جروسان fayyallee gaafa dhibaman beekanii qananii keessa jiranillee gaafa qananii san namarraa waan jette beekan jechuudha. Wallahi akkasii alhamdulillahi uma qabnutti alhamdulillahi haa jennu isiniin jechuu barbaadeeti asumaan obboleeyyan kiyya waan hin jirre waan adda dalagee osoo hin taane viidiyoo irrallee faffagaadhee jira bakka anumatti hin tolin obboleeyyan kiyya mataa gabaabaa waan wanti jiru osoo wanni gaariin tokko jiraate wanni isinitti himuu ka wanni qabadhee dhufu anuyyuu hin dhufa akkasumallee calliseetumaaniin wantoota dalagaa amma isin agarsiise kana dalagaa akkasuma uffata meeshaalee biyya keessallee geggeessaa jira jechuudha. Viidiyoo baay'ee waraabuun waanuma natti hin tolinii fi akkasitti naa beekaa isiniin jedha. Abbaa dhimmaatii immoo keessa waraabee fi ergaatumaan hin jira jedha. Uffanni hedduun immoo tuyyuu naa deemee jira jechuudha. Alhamdulillah wallaahi naa deemee jira biyya hambaa kana jechuudha. Obboleeyyan carraa akkanaa naa bantanillee irra deebi'ee hedduutu akka galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa barakadhaa barakaan isinirra haa turtu. Rabbii waan isin kiyya jettan isin hin dhabsiisinii waan dalaydanitti hafuura isin haa baafachiisu isiniin jedha obboleeyyan tiyya jazaakumullahu anni khayral jazaa. Warroonni illee ammallee taanaan ajajachuu barbaadan akkuma dura isiniin jedhetti obboleeyyan kiyya qophiidha. Kana yoo jedhu isin nama ajajettan irraan dhabdanii osoo hin taane anillee baqa haga dandaheen ofillee fayyadee obboleeyyan kiyyallee fayyaduuf qophiidha jechuu fedheeti isiniin jedha. Uffata kana isinitti argisiisee ture kunillee alhamdulillah hangafni uffata kana jechuudha. Kunin immoo irrumatti nagaan obboleetti tenna birallee naagahee jira. Alhamdulillah maasha Allah tabarakallah isinillee dirattee akkanatti miidhagaanii jirti galanni rabbiif haa ta'u isiniin jedha. Anna obboleeyyan kiyya anillee wanti kana hunda isinitti agarsiisuu fi wanni dubbatamu hagam dhugaa akka ta'e hagam qabatama akka qabu jechuudha. Qorii fi wantoota barbaadan kamuu obboleeyyan kiyya qoriin tunillee asumaa deemte jechuudha. Isinii ergamuu danda'ama. Isinii erguu dandayaa isiniif ergamuu hin dandayamaa isiniin jechuu fedheeti. Egaa jazaakumullahu khayran. Obboleeyyan kiyya warroonni jalqaba irraa gammaan afaana turtan marqallee nyaattanii uffata aadaallee laaltanii na wajjin turtan galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma irra deebi'ee warri agadhumaa laaltan laayikii godhaa laayikii osoo hin ta'in hin baay'inaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinu tika rabbii keessa naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu.